إني إيبه كرافي دوان إني نامو أكبر بوتي لقداغني إيبه كرافي دوان إني أماسيلو Amasilo, 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 Amasilo. Alama de kabura binati umini, jalala. Yeroman siarguna ukko kesuma fango kesana adda siarguma marbadu na rafaga kinama miti ati sareda ana jansin kan ofsal isi salpa ka kiti ti ojin taunko Mahal tu nama cizem. Gua kisah bola. Kisah tu gua main nama cizara. Kisah, gua kisah tu nama cizem. Ale macam ni, ale macam tu ni. Singgu ada kisah tu nama gua. Ane last kita ko kisah tak kasih sudah tunggu tengah. Makan ku jitu roba. Harap buaya dalam takut. Ugap tamilang takut. Buaya dalam takut kau baku jago berjanjir. Situ, kom masih tu. Situ untuk tu, abdul kikir mangga. Jika matok kau kikir mangga untuk tu abdul kikir. Kenapa kikir? Dan siku, kun umajrenya timber. Nama dah tidak kamu rinjau cumiti. Ini fakar tanah ni muka bajif. Lube, pacinam dek. Ani dan set Iran tu fatamin dek. Kuni mau thoda ani negab. Mar go chudan dek. Chalo, namni kamiyyuu balleessaa ni balleessa. Balleessa sanaaf immoo dhiifama ni gaafata. Dhiifama namaaf gochuun immoo bilchina namaa agarsiisa. Jiitu, asitti meera bara. Waan ati kanaan dura goote hundumaa haa qubaadhu dhiisuun barbaada. Si dhiisuun hin danda'an. Garuu dirqama jinanu si amansiisuu danda'uu qabda. Haa ta'utti yoo harmee koo ittiin simachuun kee baay'ee na gammachiisa. Yoo dandeesse immoo harmeedha nama. Haadha keenya ta'uun kee ammayyuu taanaan waan ati kanaan dura goote haquu hin danda'u. Garuu harme jedhee si waamuu akka si waamuu barbaadda taanaan dura jinanu faana araaramuu qabda. Akka abbaa ta'e sana guddisa. Akkam godhee? Jiitu ani hin beeku. Isa situ beeka. Itu. Halo itu. Hello. Akam jetta. Naga. Naga galata sa? Galata Waaqayyo.
ammas kanan isinin jedhaa jiru leensaan sababa keessaniin barnoota dhaabaa jirti taanaan gaabbiin isin keessattuu mamulfaataa ta'a. Gonkumaa kun hin ta'u iftuu. Intalli too waan hojjettu nama sirriitti addaan baaftee beektu. Nama kaayyoo ofiitiif jiraatuu dandeettu goree guddisuu kiyyan beeka. Leensaan nama kaayyoo ofiitiif du'uu dandeettu. Akkas taanaan leensaan barnoota si addaan hin kuttu jechuudha. Intala too kana sakandii tokko fillee shakkuu hin qabdu. Akkas taana. Nagaa ta'e gaa'eetu. fakkaatanii dhiira mooraa kana keessaa jaalalaan sun maal ta'u boonaa koo eeggachaa hin jiraani bara sanamas hin beeknetti haasa'i dhiira mooraa kanaa jaalalaan kuffisuuf yaaliin ati gootu naaf hin dhokatu kanan beeku dhiira tokko qofa innis boonaa kooti akkasii tole qaxalee koo Tiello Victory. Tiel. Ejeen. Jaalalliin koo iddasi jaallachuu jalqabeef. Jaalalli keenya kan dhaadhaa dhufe. Turi garuu gaafa jaalalli namaa tuqxu si maal sitti fakkaata garuu? Ani boonaa koo eeggachaa jira. Deemeen irra. Waan tokko sitti himu kana booddee ija kee tolaarraan kaastu taanaan du'a kee filatte jechuudha. Deemnarra sinjedheeni Sookii narraatiyyuu baay'atiyyuu mooraa kana keessa mooraan kan beekumsaati malee kan sammuutti dhukkubsatanii miti. Deemsi jedhe Sookii! Ankaan galle amma maal godhinaan jetta maaliif na dhibbista maal na rakkistaa? Isheen akkasin jedhamu. Diinni bal'aan haadha keetii. Haadha keetii anaadhaan qabu hin dogoggoree. Sigadachaan jiraama. Dhiibama akkanaa boqon si gaafachaa jira kan biraan. Dhiifaman si gaafachaa jira naan jetta waa'ee abbaa koo akkamittiin dhibee isaayis akkamittiin dagachuu danda'a? Ati barri nama dhiira jaallateen maatii kee bittinneessee badeedha. Isheen akkasin jedhamu. Akkasin jedhamu? Ati immoo maal jechuu barbaade jira? Jiituu waliin waa jalqabdeettaa jechuudha. Icitii wayii qabdu siif jiituu. Akkasii haadhaan jira. Akkasidha taanaan nama baay'ee na gaddisiisa. Jiine, tasgabboofnee haasa'uu qabna namni maal nuun jedhu? Tasgabboofnee maal haasofna? Ani waan akkasii tasgabbaa'ee haasa'uu fi obsa waan tokko hin qabu. Sii galee? Atis immoo duukaa baduu dandeessee barbaachisa. Akka guyyaa irraa gammadeen beeku maaf bittaa guyyaa akkasii erga dabarsinee baay'ee turreerra. Ammoo gammachuu kee qofa kan hin dagate sagantaa gammaa sagantaa dabalatee uumamaa suntii sagantaa torbaan gaafii keessatti kan oomishamu ta'a. Baay'ee si jaalladha. Animmoo maal? Fixuu hin danda'u. Kai. Fixuu hin danda'u. Fixuu hin danda'u. Sin jaalladhu akkas taanaan irratti hubatte. Sin jaalladhu. Kennaa wayii si qopheesseera. Maal? Kennaa? Ija kee gammadu. Waan jedhan dhaamna hin irraafatu. Jaalladha.
Anis Sinjay. Hello, seenee rabar. Tole, qaqqabdee? Lakkoofsa meeqa? 109dha. 109? 109dha. Tole, kottu. Maaliifasti nama amte garuu? Akkam gootee jennaan sun dubbis kan sin jedhu. Jiinalus wanta akka murteesse keessa deebi'u irra katabar. Kana jechuun maal jechuudha? Bakka abbaan kun na caalaa dhiphateetti haadha koo taraaramu isa ganuudha jechaa jira. Akkas taanaan ifaajjaan maatii kana walitti ijaaruudhaaf isa godhu uumamaa faayidaa qabu jechuudha. Natti maatiin kun maal ta'ee diigamnaan ijaartate? Icciitimti maatii kana gidduu jiru maal akka ta'e beekuun barbaada. Icciitii kana beekuun uumamaa tokko sin fayyadu. Na fayyada malee. Icciitii bor maatii koo diiguu danda'u haadha dursee beekuun qabu. Akkas taanaan sitti ni. Icciitiin maatii koo itti dhiisee deeme gaarummaan dhashuu wanta hin dandeenyeef. Maal jechuudha? Dhashuu jechuudha. Akkas taanaan ala wajjineen kana caalaa gaaffii kamiyyuu nan gaafatin. Wanna dhugoon barbaadda? hin barbaadu. Gari da yawo very good mana ma yara yawo ba ya ba ke jawab anyway ana so largo kenya de sakit tente jirta laki kelim sure ana bod wala largo kenyas mari kenyas wato ko kashitin to marwat ko min taw danan garu ana afsi gudut warana bana musalaf stage mal doctor akkam walitti dhufeenya leensaa wajjin qabdu akka dhaabbatu barbaada. Kun akkamitti ta'a leensaan hin jaalladha. Jaalladha. Leensaa jechuun obboleettii baay'een jaallata kittiin koo nama bakka naa wasti deemte. Leensaa gaafa ni ilaalu ishee waan na arginatti fakkaata. Kanaaf leensaadhaan gufuun tokko akka isheetti bu'u barbaadu. Anis barree leensaa dagalus jechaa jira. Kana booddee leensaa fi gaaddiduu leensaa bira akka geessu barbaadu. Tole.
jireenya maqaa bareeda qabdi. Tolu. Eenyu? Maal nama barbaada? Lakkoofsa kiyyaa moo eenyu si ilaala? Isgaba. Maali? Wanti sodaatutu jira. Hundaafuu bilbila kee Dooktar Addunyaatu na. Dooktar Addunyaa? Ifa manaaf godhati maqaa kana dhaga'uu barbaada. Ibsu. Taa'ee malee maal ta'a? Hundaafuu Konistaabil Boonsaan jedha. Qorataa yakkaa magaalaa kanaati. Hai. Waan biraatiif himti. Odeeffannoo tokko si gaafachuuf. Eesri Dooktar Addunyaan nama badii hojjetu. Ani akka tokkoyyuu dalagee hin beeku. Maal narra barbaadda? Mee naannoo kee ilaali. Naannoo kee sirriitti sakattee hubadhu ilaali. Kumaa foolii yakkaa funyaan kee si waraanu. Dhugumatti yoo nu gargaaruu fedhii qabdu taanaan dhiiga dhagmalee lafatti hafe kan akka daraaree biqilee firii gochuu dandeessa. Gabaabumatti nu gargaara, nu waliin hojjedhu. Yakka dhokate kana ifatti haa baasnu si jechaa Dallaa kana keessa mee eenyu natti taphatee barsiitii yaasa nagaru kan eenyummaa kootti nagarsiisa. Barattoota baay'eetti mata barsiista. Eenyummaa akkasumas eeledha eenyummaa kootti nagarsiisa. Na dukaan jirtu bara. Piizaa nyaachuu dhufan. Faa. Qarshii barbaadde na qabsiisa. Lubeen piizaa nyaachuu hin dhufne. Maaliif fatiira barbaadu moo? Miti ammas dammaqi. Sanduuqishiin jaalattu nan beeka. Bokku dammaqi mee lubeen nyaataaf hin dhufne. Maaliif dhuftare? Dubatta fakkeenya sitti immoo si barbaacha dhufte lubeen si ilaaluma kute. Ijuma ishee ilaaleen beekee jaaladhaan si ilaalti. Tola, natti baacaa jirta? TL sitti baacaan jiru. Ati nama carraa qabudha. Ijuma ishee ilaalee beekuu nan danda'a. Lubeen si jaallatti. Homaa shakkii lubeen jaalala keetiin qabamteetti. Lubee, ati nama carraa guddaa qabdu hin bara. Nama dhugaan si jaalatu qabda. Jaalalli dhugaa akka bishaan haroo yaa'u dhiisee dhaabbatee keessi isaa shamma. Akka laga gulfee yaa'u gochuuf ammas carraa qabda hin bara. Dursa ilmoon kee akkasii gaggeeffamu murteesseertu jechuudha. Maaloo waaqaaf jedhi daa'ima goontuu qinna jala. Maaloo waaqaaf jedhi. Carraa sii kennamitti fayyadamu. Narraawwadha waan naa jecha hundumaa narraawwadha daa'ima godhe jalaan tuqee. Maaloo. Bu'aa tokkoon argamsiise lubbuu daa'ima kee keessatti keessatti. Roundon keessanii keessa fi Inspektor, waggaa 15 dura ragaa qoratamee arganii
isa gadi fageenyaan qorachaa jira. Kanaaf wantoonni tokko wanta kallattii nuuf ibsaa jiru. Kallattiidhaan obbo Gammachuutu kana raawwate jechuudhaaf baay'ee nama shakkisiisa, nama rakkisas. Dhagaanis shakkii akka qabu nu beeksisa. Seenaa. Dhugaa jirtu alanfadhu liqimsi. Maalidha dhugaan jirtu? Maal jechuu barbaaddeetu? Seenaa sitti maal jira bara? Maal jechuu barbaaddeetu?